Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraata hunduma keessaniif haa ta'u, hordoftoota yuutuubii furtuu dhalootaa tuub jedhu hordofaa kan jirtan, karaa garaa garaa eebba kana nu faana hirmaachaa kan jirtaniif nagaa Waaqayyoon sinii dhiyeessa. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo sin gargaaree, nuunis nu gargaaree yeroo bareeda nuu kennee sagantoolee garaa garaa achirratti gadhiisaa jirru irratti dhugaa ba'umsa, lallaba, barsiisa, kadhannaadhaan yeroo bal'aa ganaallee itti fufnee adeemsa kana kan waliin hirmaannu. Namoonni baay'een eebba kanarraa akkasin hirmaattan abdiif amantii guddaan qaba. Akkuma kana sabiskiraayib gochuudhaan eebba kanarraa hirmaattoota akka taatan jaalala Waaqayyoon isin beeksisa. Egaa fedha Waaqayyo ta'etu yeroo kana kan arganne Waaqayyo carraa nuu kennetti hojii Waaqayyo hojjechuuf nuyis murteeffanne kaanerra Waaqayyo sun faana ka'eera. Mormiin haa jiraatu, wal'aansoon haa jiraatu, wanti garaagaraa haa jiraatu, harki Waaqayyo akka caalu beekna. Kanaaf hundumti keessanuu nagaa Waaqayyoon sin gaafadhaa. Nagaa Waaqayyoo dabalee siniif haa ta'u. Bakka jirtanitti sagalee Waaqayyo irraa hirmaattoota eebba kana akka taatan jaalala Waaqayyoon sin hubachiisa. Biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan sagaleen kun gola sin jirtanitti dhufee akka sin tajaajilu abdiif amantii guddaan qaba. Isa dhageessaniin akka fayyitanii fi kamtan nana mana jechuudha. Sagalee Waaqayyoo ton dhaga'ee Waaqayyoon nan kadhadha. Gooftaa Waaqaaf lafaa galanni siif haa ta'u. Kan akka kee kan hin jirre qulqulluudhaati si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensi hundumtuu bilisa haa ba'u. Sagalee kee ofnaaf aaboodhaan nu barsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergamni diinaa, karoorri diinaa, mul'anni seexanni qabatee ba'e kamu maqaa Yesuusiin anaaf dhaloota kanarraa kan rukutame haa ta'u. Harka kee isa jabaatti of kenninirraa harka kennu to'adhu. Egaa hamaa nurraa qilleensicha bilisa baasi. Araarri kee immoo jireenya keenyarra haa buufatu. Araarri kee namummaa keenya argatu. Egaa rakkachaa kan jiran, dhiphachaa kan jiran yaa Waaqayyo sagalee kanaan bilisa haa ba'an. Kan isaan waraane seexanni haa waraanamu. Kan isaan qabe jawween humni dukkana maqaa Yesuusiin garaa lafaa keessaa kan isaan qabee jiru. Qilleensa keessaa kan isaan qabee jiru. Waan hundumatti kan isaan to'ate maqaa Yesuus nama Naazireetiin isaan irraa kan garagale haa ta'u. Nagaa kan isaan dhoowwu, kan isaan boochisu, kan nagaa dhoowwu maqaa Yesuusiin gargaarsa keetiin bilisa haa ba'an. Ameen. Har'a sagalee Waaqayyoo kan nuti waliin ilaallu mata duree harka Waaqayyootiin gargaaramta jedhu waliin ilaalla. Gargaarsi Waaqayyoo gaafa kaafnu gargaarsi Waaqayyoo nama gargaaru danuudha. Namni nama jedhee kan uumame isa amane isa namanne haa ta'u, kan amantii qabuuf kan amantii hin qabne haa ta'u, namni gargaarsa Waaqayyoo yookiin gargaarsa Rabbii wallaalee hin jiru. Namoonni kamuu Musliimaa ta'an, Ortodoksii haa ta'an, Pirootestaantii yookiin Pheenxee haa ta'anii, Waaqeffataa haa ta'anii, namoota kamiyyuu haa ta'an amantii kamuu haa qabaatanii gargaarsi Waaqayyoo namarraa gargar hin ba'u. Waaqayyo nama hundumaa ija tokko waan jaallatuuf, nama hundumaa yaada tokko waan ilaaluuf, ilaalchi Waaqayyo nama hundumaaf qabu yaada gaariif yaada qajeelaa waan ta'eef Waaqayyo ilmaan namoota gargaarutti kan akka Waaqayyoon jiru. Waaqayyo yeroo nama gargaaru akkamitti gargaara yoo jettan, Waaqayyo kan inni nama gargaaruuf jaalala waan ta'eef እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ይረዳናል. Kan inni nu gargaaru jaalala waan ta'eef gaarummaa nuti goonuun qofa otoo hin taane, gocha nuti goonutu Waaqayyoon gammachiisaa otoo hin taane, Waaqayyo jaalala waan ta'eef, ofii isaati jaalala waan ta'eef Waaqayyo nu gargaara. Waa'ee gargaarsa Waaqayyo keessaa inni hangafaa maalidha yoo jettan, Waaqayyo gargaarsa isaa keessaa inni hangafaa jireenya nuu kenna. Jireenya jechuun nuyi du'a keessaa warra gara jireenyaatti dhufedha. Wangeela Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyo Abbaan tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennuufitti biyya lafaa jaallateera. Biyyi lafaa kun inni nuyi keessatti jaallatamne yookiin biyya lafaa jaallate inni jedhu kuni Yesuus Kiristoos kan inni jaallate nama adda qoodee miti. Sadarkaa barumsaan miti. Sadarkaa beekumsaan miti. Sadarkaa qabeenyaan miti. Qomoo keenya gargar qoodee miti. Biyyaan gargar qoodee miti. Sanyii laga gamanaa jedhee miti. Hundumaa jaallate. አንደኛው ልጅ እስከሚሰጥ ዓለምን ወደደ ይላል። አቲ ጃለተሙን ከ ገርጋርሰ ዋቀዮ ሰረት ሞልስ ከናፍ ጅሬኛ ወሪ አርገን ኩን ጅሬኝ ወሪ ኑ ኢፌ ኩን ሐረስ ገርጋርሰ ዋቀዮ ከብሮ ጅሬኛ ከኛ ረት እንታ አጀቹ
Kanaafu macaafni qulqulluu ennaa dubbatu waaqayyo warra akkamii gargaara yoo jettan warra na gargaari jedhanii gara isaatti iyyan. Warra callisanii taa'an. Warra callisanii waaqayyoon na gargaara jedhanii callisanii rafan miti. Warra waaqayyoon gargaarsa yeroo hundumaa halkanii guyyaarraa dheebotan. Nu gargaari jedhanii waaqayyotti kan bo'an. Nu bira dhaabbadhu jedhanii waaqayyotti kan bo'an. Gargaarsa warra akkasiitiif waaqayyo kan birmatu. Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraa kaasee waaqayyo mandaricha kanarratti amma iyyaa'ee waaqa. Mandara Iyyaarikootti iyyaa'ee waaqa. Mandarri Iyyaarikoo mandara hidhamtee xaxamtee jirtu. Mandara namni olitti hin galle keessaas gaditti hin baane. Mandara onte turte. Waaqayyo achi keessa nama sochoosuudhaaf akkas jedhe gara kootti iyyaa'e. Iyyitee waaqayyo na dhiise kan jettu sii dhufa. Obboleessa koo iyyitee waaqayyo na dhiise kan jettu sii dhufa. Obboleettii koo iyyitee waaqayyo na dhiise. Dhibeen sitti ulfaachuu waaqayyo si dhiisise miti. Rakkinni sitti ulfaachuu waaqayyotu si dhiise miti. Qormaanni sitti ulfaachuu waaqayyotu si dhiise. Humna dhiiga oolichaan sirraa garagalaa. Gargaarsa waaqayyo suma ishii gatamte ofirratti arga. Gargaarsa waaqayyo suma isa gatame ofirratti arga. Manuma jirtutti gargaarsa waaqayyo argita. Iyyaa'ee waaqayyo gara kootti. Boo'aa gara kootti. Wawwaadhaa gara kootti. Iyyaa gara kootti jedhee waaqayyo. Erga gara kootti iyyitan jedhee waaqayyo. Ani immoo isinin gargaara jedha waaqayyo. Kanaan mandarichatti guyyaa 6 guutu itti naanna'a guyyaa 7ffaatti fiinoo afuufaa iyyaa'ee waaqayyo. Akka isaan iyyan godhe waaqayyo. Akka isaan gara isaatti iyyan godhe waaqayyo. Akka isaan gara isaatti wawwaatan godhe waaqayyo. Gargaarsi waaqayyo immoo isaan faana ta'e. Har'as waa tokkoon dubbadha. Gargaarsi waaqayyo sin faana ta'a. Humni waaqayyo sin faana ta'a. Hirreen waaqayyo sin faana ta'a. Humni waaqayyo isa jiraataa sin faana ta'a. Leenci Yihudaa sin gargaaruudhaaf dhufeera. Haaleluuyaa. Gargaarsi waaqayyo gara keessan dhufeera. Gargaarsi waaqayyo gara keessan dhufeera. Kanaaf in iyyan waaqayyo harka isaa mul'isee isaan gargaara. Gargaarsi waaqayyo gargaarsa namaarraa addadha. Namni amma humna isaa si gargaara. Gaafa dadhabe garuu nyaara sitti balleessa. Fuula isaatu sitti bada. Anatu gargaara jedhee ittiin dhaadata. Waaqayyo garuu si gargaaruu isaatiif keessa deebi'ee hin beeku. Waaqayyo si gargaaruu isaatiif gaabbee hin beeku. Waaqayyo si gargaaruu isaaf jecha tokko jedhee hin beeku. Namoonni yeroo garaa garaa gargaarsa waaqayyo keessatti waan waaqayyo isaan gargaare ofirraa baasuu hin danda'an. Lakkaa'anis fixuu hin danda'an. Gargaarsi waaqayyo danuu. Har'a waaqayyo lafa hojii keetti si gargaara. Waaqayyo maatii kee gargaara. Waaqayyo jireenya kee gargaara. Waaqayyo waan qabdu hundumaatti gargaarsi isaa si faana ta'a. Harki gargaarsa waaqayyo gara kee dhufa. Humni gargaarsa waaqayyo gara kee dhufa. Kanaaf gargaarsi waaqayyo amma namni danda'u otoo hin taane amma waaqayyo danda'udha. Gargaarsi waaqayyo kan safara qabu miti. Gargaarsi waaqayyo ammana kan jedhamu miti. Waaqayyo cimsee si gargaaruu barbaada. Waaqayyo aaboo guddaan si gargaaruu barbaada. Namni ollaa iniidhaan ergaan kun si bira ga'u. Gargaarsa argitee hin beekne argattaadha waaqayyo bira. Humna argitee hin beekne argattaadha waaqayyo bira. Kanaaf gargaarsi waaqayyo amma humna isaa waaqayyo si gargaara. Wangeela Yohaannis 5:7 irraa dubbisaa. Gargaarsi harka waaqayyo gargaarsa ittiin deebitee boochuu miti. Waaqayyo harka isaa diriirsee gaafa si gargaaru akka ati deebitee boochutti miti. Akka deebitee gadditutti miti. Akka deebitee mataan kee lafa laalutti miti. Akka deebitee salphattutti miti. Akka deebitee nama gaditti taatu miti. Akka deebitee ofitti gadditee ofirra teessuu miti. Akka ati deebitee uumamuu kee abaartuu miti. Waaqayyo kan si gargaaru. Edda waaqayyo si gargaare duuba deebitee hin boochu. Erga waaqayyo si gargaare ani maafan uumame lafa kanarraa otoo hin badeen jettu. Namoonni tokko tokko gargaarsa gaafa of biraa dhaban kan namaas haalaan gaafa gataman akkas jedhu waaqayyo maaf lafa kanarra na fide? Maafan addunyaa kanarratti uumame jedhu. Maafan ba'aa rakkinaa ta'e jedhu. Waaqayyo garuu si birmachuudhaaf si uume. Harka si qabuudhaaf si uume. Gara keetti goruudhaaf si uume.
ijji isaas ilaala Waaqayyo. Kanaaf faarfannaa 33 13 irratti ijji Waaqayyo bantii Waaqa keessa gara ilmaan namootaa ilaala. Hin beeka Waaqayyo. Eenyu akka gargaaramuu qabu hin beeka. Eenyuuf akka birmachuu qabu Waaqayyo hin beeka. Har'as imimmaan kan cobsaa jirtu deebitee imimmaan hin cobsitu humna dhiiga Yesuusi. Har'a gola jirtutti bu'aa kan jirtu. Golli haadha ormaa ibidda kan sitti ta'e. Biyyi ormaa ibidda kan sitti ta'e. Barri koo dhume, jireenyi koo dhume, dhukkubni na nyaata, rakkinni na nyaata, qorumsi na nyaata, jechi namaa na nyaata. Waa baay'ee dadhabeera. Amma murtoo du'arran jira kan jettuuf ani sagalee abdiin sii qaba. Waaqayyo gara keen dhufa siin jechaa jira. Waaqayyo siifan birmadha siin jechaa jira. Orraba haadha baashii hindoo selebeeniya. Harki Waaqayyo si biran ga'a jechaa jira. Harki Waaqayyo siifan ibsa siin jechaa jira. Sitti dukkanaa'ee bu'aa kan jiru. Carraan koo du'adha kan jettu. Anan kanaan booda du'atu na eeggata kan jettu. Hin duutu. Hin nyaatamtu humna dhiiga Yesuus isa lola'een. Waaqayyo si gargaaruudhaaf hin dhufu. Waaqayyo harka si qabuudhaaf hin dhufu. Kanaan maalan jedhee gargaarsi Waaqayyo gaafa gara kee dhufu deebiteen boochu. Deebiteen gadditu. Galataan ol jettee dhaabatta. Mo'ichaan ol jettee dhaabatta. Abjuu kee haaressa Waaqayyo. Mul'ata kee haaressa Waaqayyo. Kadhannaa kee haaressa Waaqayyo. Jilba kee haaressa Waaqayyo. Kana Waaqayyo kan inni ittiin hojjetu jechuudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf warri boo'aa jirtan Waaqayyo sin dhiisu. Waaqayyo sin gatu. Waaqayyo sirraan goru. Waaqayyo si gargaaruudhaaf amanamaadha. Seera uumamaa 21:19 dhaqxanii yoo ilaaltan waa'ee Aggaariin argitu. Aggaar nama gatameera jettee boochu dhala ishiitiin boochu Waaqayyo ishii gargaare. Gargaarsi Waaqayyo Aggaar faana ta'e jechuudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf har'as wanti ani dubbadhu Waaqayyo wanti gargaarsa isaa adda godhe si gargaaruuf jedhu isa si dhiphisu sirraa gatuuf. Jireenya kee gammachuudhaan guutuudhaaf. Jireenya kee irraa dhiphina hari'achuudhaaf Waaqayyo. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf namoonni Waaqayyo sin gargaaree dhaggeeffachaa jirtan sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtaniif ergaan qaba. Amma Waaqayyoon nan kadhadha. Gargaarsi Waaqayyo addadha. Seera ba'uu 3:7 irratti sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Ani iyya saba kootii dhaga'ee teessoo koorraa gadi hin bu'ee Waaqayyo. Gadi hin bu'ee. Gadi bu'uu Waaqayyo gargaarsaaf. Ammayyus nan kadhadha Waaqayyoon. Amma Waaqayyo gadi sii bu'a. Humna dhiiga Iyyasuus Kiristoosiin rakkachaa kan jirtu, dhimmi kee qabamee kan jiru, nagaan kee qabamee kan jiru, mul'anni kee qabamee, abjuun kee qabamee kan jiru, Waaqayyo gadi sii bu'a maqaa Iyyasuusiin. Gadi sii bu'a Waaqayyo maqaa Iyyasuusiin. Nan kadhadha Waaqayyoon. Kadhata dhumaan kadhadha amma. Maqaa nama Naazreet Iyyasuus Kiristoosiin harka gargaarsa koo ni qadhaaf jette. Lafa isaan jiranitti, iddoo isaan jiranitti, lafa fageenyi isin daangessinetti maqaa Iyyasuus nama Naazreetiin nan ajaja. Cabanii kan jiran, hidhamanii kan jiran, maqaa Iyyasuusiin diiskiin kan dhukkubsatan, lafee dugdaa, lafee cinaachaa, maqaa Iyyasuusiin miilarraa caba kan qaban, harkarraa caba kan qaban, sammuun isaanii kan waraan, maqaa Iyyasuusiin dhibee garaachaan qabamanii kan jiran, dhukkuba gurraan qabaman, dhukkuba ijaan qabamanii kan jiran, sammuun naanna'uu malee kan dide, kan kuffisuudhaaf deemu, iddoon taanetti kuffisee ajjeesuuf kan deemu, kaaseera maqaa Iyyasuusiin. Kaaseera maqaa Iyyasuusiin. Kaaseera maqaa Iyyasuusiin. Hojjetanii milkaa'insa kan dhaban, harki isaanii hidhaa kan ta'e, sammuun isaanii hidhaa kan ta'e, miilli isaanii hidhaa kan ta'e, jireenyi isaanii hidhaa kan ta'e, hiikeera maqaa Iyyasuusiin. Hiikeera maqaa Iyyasuusiin. Jireenya dhiphinaa keessaa aba'an, jireenya rakkinaa keessaa aba'an, lafti yaa Waaqayyo isaan jiran boo'icha kan itti ta'e, gadda kan itti ta'e, maqaa Iyyasuusiin. Biyyi isaan jiran gadda kan itti ta'e, biyyi isaan jiran boo'icha kan itti ta'e, harka haba'ani maqaa Iyyasuusiin. Lafeen cabe iddoottaa deebi'u, qaamni hir'ate iddoottaa deebi'u, sammuun hir'ate iddoottaa deebi'u, eebbi waggaa dheeraa qabame gadhiisiseera, gadhiisiseera, gadhiisiseera maqaa Iyyasuusiin. Mana yaalarra naanna'anii kan dadhaban amma fayyaniiru. Gargaarsi Waaqayyo isaan qaqqabeera. Humni Waaqayyo isaan qaqqabe. Fayyisuun Waaqayyo isaan qaqqabe. Humna dhiiga Iyyasuusiin. Humna dhiiga Iyyasuusiin. Humna dhiiga Iyyasuusiin. Halkan abjuudhaan nan ajjeesa kan jedhu funyoo baachisee kan deemu lagatti kan harkisu balleessuuf kan deemu bayi keessa
bayi keessa maqaa Yesuusiin. Bayi keessa gadoodi maqaa Yesuusiin. Garaa keessa kan teessu laphee keessa dileet godheera maqaa Yesuusiin. Gubeera keessa በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን አዛሃለሁ ልቀቃቸው። ሕይወታቸው የተፈታ ይሁን። አንደበታቸው የተፈታ ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ዋቀዮ ስና ኤብሱ አያኒ ዋቀዮ ሲንፋና ሀተኡ ድደቢተኒ ሰገሌ ዋቀዮ ስኒ ገዲብነ ስኒ ከደነ የሮ በላ ጎፍታን ስና ኤብሱ ባየን ሲንጃለዳ ኤብፈማ